Abaawoon hundeeffama isaa waggaa 50ffaa irratti Oromiyaatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu mootummaan ce'umsaa ijaaramaa jiraachuu beeksise. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawoo kaayyoo ijoo cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture hiddaan buqqisuu fi Oromiyaa of dandeesse ijaaruu qabatee bara 1973 keessa hundeeffame. Bu'aa bahii imala qabsoo hedduu keessa darbee hundeeffama isaa waggaa 50ffaa kabajataa jiraachuu ibse. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kabaja hundeeffama isaa waggaa 50ffaa ilaalchisuun baaseen ayyaana kana yeroo kabaju miirri wal makaa akkatti dhaga'amus ibse. Gama tokkoon qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf bara dheeraa taasifameen kanneen lubbuu isaanii wareeganii maatii isaanii facaasan, kanneen qaamaa fi jiruuf jireenya isaaniitti dhaban ammas dhabaa jiran gaddaan yaadachaa, gama biraan ammoo bu'aa wareegamni hanga ammaa argamsiiseen gammachuu akkatti dhaga'amu ibse. Wayita ayyaana kana kabajnu guutuu Oromiyaa keessatti bifa jedhamuun danda'amuun nageenyi boora'ee caasaan mootummaa caccabee uummati tajaajila mootummaa irraa argatu haala argachuu hin dandeenye irra jira kan jedhe Abaawoon lolli Oromiyaa keessa deemaa jiru uummata miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee buqqisuu, beela, qaala'insa jireenyaa uummata rakkoof saaxilaa jiran hundeen isaanii gaaffii siyaasaa Oromootiif karaa nagaan deebii kennuu diduu irraa kan madde ta'uu ibse. Addi Bilisummaa Oromoo caasaan mootummaa Oromiyaa diigamaa jiru balaa dabalataa osoo hin fidin olaantummaan seeraa kabajamee nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu yaaduun mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa ijaaraa jiraachuu beeksisuun uummati Oromoo haala gama kanaan jiru gadi fageenyaan hubachuun rakkoolee hin malleen akka caalaa hin gaagaamne jecha mootummaa ce'umsaa ijaaramaa jiru kana akka deeggaru waamicha dhiyeesseera. Kana malees Abaawoon gaaffii hiree murteeffannaa fi abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi dimokiraasiin lafa qabatuu itti amanu bakkaan ga'uuf akkuma kaleessaa murannoodhaan sochii qabsoo itti jiru cimsee itti fufuu ibsuun jaarmiyaalee Oromoo akeeka wal fakkaataa qabanii fi dhaabbilee sabaaf sablammootaa mirga isaanii dhugoomsuuf falmaa jiran wajjin hariiroo ijaarrate caalaatti jabeessuun tumsa waliif taasifamu daran akka cimsu beeksiseera. Akkasumas kanneen biroo mirga dimokiraasii fi nageenya uummataaf tattaafatan wajjin hariiroo qabu daran akka cimsatuu fi kanneen hariiroo hin qabne wajjin hariiroo kan tolfatu ta'uu ibseera. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawoon kabaja hundeeffama isaa waggaa 50ffaa bara 1973 irraa eegale guyyaa har'aa mana nyaataa aadaa Oromoo Kakuu Maammeetti kabajatee jira. Kabaja kana irratti hayyuu duree dhaabichaa Daawud Ibsaa dabalatee hooggantoota olaanoo Abaawoo garaa garaa, hooggantoota dhaabbilee siyaasaa biroo, bakka bu'oota dhaabbilee sibiilii fi gaazexeessitootis argamaniiru. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.